waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa tarkaanfii ilaalee isaa diina irratti fudhachuu beeksise. Godina Baalee bahaa aanaa laga hidhaatti humnoonni mootummaan naannoo Somaalee bobbaase haleellaaf nutti dhaadataa jiru jedhan jiraattonni. Godinaalee Wallaggaa bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii fannoo itti heddummaatu uummanni gurmaa'ee miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoota quuqama sabaa qaban waliin taa'ee qe'ee isaa jabeessee eeggachuu akka qabu hubachiifame. Godina Lixa Shaggar aanaa Wanciitti saamichi guyyoota gabaa ulfaachuu maqaa kafaltii gibiraanis uummanni dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Baalee Lixaa aanaa Dinshoo keessatti jiraattonni kaabbinotaa fi hidhattoota bilchiginnaan dararamaa jiraachuu akkasumas qaama kafaltii garaagaraatiin rakkoo keessa akka jiran ifoome. Godina Baha Shaggar aanaa Boosaatti gandoota garaagaraa keessatti murni bilchiginnaa namoota nagaa hidhuu fi ukkaamsuu jabeessanii itti fufuun dhaga'ame. Amajjii 4/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii fangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa hooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa tarkaanfii ilaalee isaa diina irratti fudhateen injifannoo galmeessuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Amajjii 4/2026 Reefi Gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii bahaa godina Lixa Harargee aanaa Daaroo Labuu Araddaa 29 ganda Haloo Maddaa keessatti dheengadda Amajjii 2026 tarkaanfii loltoota faashistii PP irratti fudhateen 12 ajjeesee 20 ol madeessee jiraachuu ajajaa woboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Tarkaanfii kanaanis qabeenya diinaa hedduus guggubee guyyaa guutuu iddoo san to'atee oolee jira. Gama meeshaatiin qawwee kilaashii hedduus irraa hiikee galii qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Baalee bahaa aanaa laga hidhaatti humnoonni mootummaan naannoo Somaalee bobbaase haleellaaf nutti dhaadataa jiru jedhan jiraattonni. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Amajjii 4/2026 jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif yaada isaanii kennaniin humnoonni kun daangaa Oromiyaa seenanii akka jiran dubbataniiru. Hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee karaa sanaan daangaa erga dhiibuu jalqabanii akka bubbule kan himan jiraattonni daangaa Oromiyaa seenanii socho'aa akka jiran dubbatu. Uummanni Oromoo naannawa sana jiraatu sodaa guddaa keessa jiraachuu ibsaniiru. Humnoonni kunneen namoota nagaa akka dararan uummata bahaa gala dhorkaa akka jiranis jiraattonni dubbataniiru. Mootummaan naannoo Somaalee godina Booranaa Mooyyalee hanga naanna'ee godina Harargee Lixaa gahutti lafa bal'aa naannoo Oromiyaa uummata irraa buqqisee qabataa akka jiru jiraattonni himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannichaa fi nageenya uummataa hin tiksine jechuun komatamaatii jira. Godinaalee Wallaggaa bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii fannoo itti heddummaatu uummanni gurmaa'ee miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoota quuqama sabaa qaban waliin taa'ee qe'ee isaa jabeessee eeggachuu akka qabu hubachiifame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Amajjii 4/2026 hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo haleellaa marsaa biraaf qophaa'aa akka jiran ibsameera. Maddeen naannichaa miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoonni quuqama sabaa qaban tibbana wareegama kafalanii opporeeshinii jabaa adeemsisuu jalqaban shira caasaa mootummaa keessa jiruun akka dhaaban dirqisiifamuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dubbataniiru. Haa ta'utii garuu ammas naanna'uudhuma san qubatanii akka jiranis himaniiru. Warra wareegama kafalee uummata cinaa dhaabbate kanaaf kabajatu mala kan jedhan maddeen naannawa sanaa ammas taanaan miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoota quuqama sabaa qaban kana waliin qindaa'ee uummanni qe'ee isaa haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irraa tiiksuu akka qabu himaniiru. Uummanni carraa argate kamiinuu hidhachuu gurmaa'uu qaama isa tumsu waliin qindaa'ee diina adamsuun naannawa isatti hidhattoota finxaaleeyyii faannoo qulqulleessuu qaba jedhani. Qaamni bifa kamiinuu duula hidhattoota finxaaleeyyii faannoo uummata Oromoo diinuunfatanii qe'ee isaa irraa buqqisan irratti adeemsifamu gufachiisu kamuu diina uummataati jedhanii jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Wanciitti saamichi guyyoota gabaa ulfaachuu maqaa kafaltii gibiraanis uummanni dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Amajjii 4/2026 godina Lixa Shaggar aanaa Wanciitti guyyoota gabaa jechuunis gaafa sanbataa lukkeeleen murna gabroonfataa PP
seensa gabaa irra dhaabbachuun gatii galma magaalaa maqaa jedhuun qarshii lukkuu irraa kaasee hanga looniitti uummata harkaa guuraa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka jiraataan aanichaa rakkoo hawaasaa haala jireenya uummataa wabeeffachuun ibsutti lukkuu tokkorraa qarshii 50, re'ee fi hoolaa tokkoon isaaniirraa qarshii 250, horii gaanfa tokkootti qarshii 500 gaafatanii fuudhaa akka jiran ibsameera. Kana malees gandoota akka Maragaa, Abbaay, Gaatiroo, Amuree, Moggaa, Ooddaa, Abbaay, Kuubbee, Incinnii fi Aabboo Sansalataa jedhaman keessaa maqaa gibiraatiin torban darbe irraa eegalee saamicha ulfaataa raawwachaa akka jiran ibsameera. Qarshiin gaafatamaa jiranis mana tokko irraa 20,000 hanga 25,000tti oggaa ta'u, maatiin harka qalleeyyiin rakkoo qaala'insa jireenyaa keessatti kufanii jiranis wanta kaffalan dhaba akka jiranis dubbatu. Kanumaan wal qabates uummanni jireenya itti hadhaa'uun bahuu fi galuuttis yaaddoo ulfaataa keessa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Godina Baalee Lixaa Aanaa Diinshoo keessatti jiraattonni kaabbinootaa fi hidhattoota bilisiginnaan dararamaa jiraachuu akkasumas maqaa kafaltii garaagaraatiin rakkoo keessa akka jiran ifoome. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Misooma fi nageenya hawaasaa tiksuu osoo hin taane lammiilee nagaa dararaa kan jiru bilisiginnaan godina Baalee Lixaa Aanaa Diinshoo fi bulchiinsa magaalichaa dabalatee gandoota garaagaraa keessatti kafaltii adda addaatiin hawaasni saamamaa, hidhamaa, dararamaa fi qe'ee isaa keessas ari'atamaa jiraachuu maddeen onichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Onicha keessatti saamichi irra deddeebiin raawwatamaa jiru jireenya hegeree isaaniif baay'ee yaaddessaa akka ta'e jiraattonni himuun madda galii hawaasaa hordofuunis maallaqa irraa guuruu akkasumas inshuraansii fayyaa, buusaa gonfoo, waraqaa miseensummaa fi gatii gibiraa dabalatee nyaata hanga uffata milishaatis nu saamaa jiru jechuun miira gaddaa fi yaaddoo of keessaa qabuun jiraattonni bakkichaa addeessanii jiru. Mataan naftanyoota Koloneel Abiyyi Ahmad erga aangootti dhufee kaasee hawaasaaf nagaa fi boqonnaa kennee kan hin beekne guyyaa gara guyyaatti dararaa hawaasa irratti raawwatu hammeessuu fi gaafii uummanni misooma, dinagdee, siyaasaa fi haala jireenya isaanii irratti gaafachaa turan deebisuu osoo hin taane dhugaa lammiilee biyyattii dhoksuunis qawwee isatti dhimma bahaa jiraachuun jiraattonni onichaa kun ibsanii jiru. Morni bilisiginnaa bultii fi oolmaa isaanii keessatti karaa kamiin hawaasa akka itti saamanii fi tooftaa adda addaa bocachuun uummatatti gadi ba'uu afaan qawweetiin saamicha geggeessaa jiran kana cinatti meeshaalee waraanaa gurguddaa fi ammayyaawaa ta'an bituun ittiin qe'ee hawaasaa barbadeessuu fi lubbuu namoota danuu ittiin galaafachaa jiraachuun kan beekamudha. Godina Baha Shaggar Aanaa Boosaatti gandoota garaagaraa keessatti murni bilisiginnaa namoota nagaa hidhuu fi ukkaamsuu jabeessanii itti fufuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Maqarsaa waan qindeeffate qaba. Amajjii 4 bara 2026 godina Baha Shaggar Aanaa Boosaatti gandoota garaagaraa keessatti amajjii 2 bara 2026 hidhattoonnii fi kaabinoonni bilisiginnaa namoota nagaa akkasumas maatii qabsaa'otaa hidhuu fi ukkaamsuu jabeessanii itti fufuu isaanii jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan hidhattoonni bilisiginnaa hoomaa waraanaa naamusa hin qabneen maqaa sakattaa awwaboo jedhuun qe'ee uummata nagaa irra deemuun ganda siifaa Battii bakka addaa Haroo Lolaa jedhamutti hidhattoonni bilisiginnaa mooraa shaakkisaa fi alaagaa irraa ba'an walitti dhufuun daa'ima xiqqaa waggaa 8 maqaan isaa Awwal Kamaal Hulloo jedhamu mana maatii inni jiraatu irraa fuudhanii bakka isaan geessan hanga ammaatti wallaalame kan jiruu fi Mustafa Haajii Shamarree Shaggaa Mahammad Haajii bakka addaa Gooroo irraa guyyaa har'aa badii tokko malee hidhuun dararaa akka jiran jiraattonni naannoo sanii ibsaniiru. Ittuma fufuun ganda Nuuraa Alaagaa bakka addaa Alaagaa irraa guyyaa dheengaddaa tarkaanfii sirna dhabdoota bilisiginnaa irratti fudhatame hordofe namoota jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan waa'ee siyaasaa iyyuu kanneen quba hin qabne maatii qabsaa'otaa dabalatee namoota maqaan isaanii tokko Ahmad Baatii maatii qabsaa'aa, 2 Labasaa Siraajoo maatii qabsaa'aa, 3 Naasiroo Gannaa, 4 Muraad Abdul Jabbar, 5 Ahmadiin Muusaa, 6 Kadiroo Badhaasoo, 7 Baaroo Badhaasoo, 8 Tolaa Lataa, 9 Shobboo Dhaqqaboo, 10 Gammachuu Dabalaa, 11 Yaamii Badhaadhaa, 12 Raggoo Dachaas,
13 Haji Abuun 14 Mahammad Jaldi kanneen jedhaman deeggartoota woboo ittiin jechuun mana hidhaa alagaatti darbatanii dararaa akka jiran dararaa hamaa keessa akka jiran jiraattonni dubbatu. Dhugaan jirtu garuu namoonni kunneen tuttuqqii siyaasaa irraa bilisa kan ta'anii fi jireenya mataa isaanii qofa kan jiraatan yoo ta'u, humni bilxiginnaa ilmaan Oromoo cufa ilaalcha dogoggoraa kennuufiidhaan badii tokko malee dararaa jiraachuun isaa kan beekamudha. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuu tura. Horaa bulaa deebana.